Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu jechaa sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaannee isin beeksisna. Beeksisuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqaba oduutu isiniif dhiyaata. Oduuttaan sun qophii mata dureen isaa abbaan iyyatu ollaan dirmata jedhutu gama keessan ga'a. Itti aansuun ammoo dhumaatii Oromoo sirna PP jalatti qophii jedhutu gabaabinaan isiniif dhiyaata. Dhumarratti dhimma Oromoo miidiyaalee irraa qophii jedhu isin biraan geenya. Qophii kana keessatti dhimmoota Oromootti rarra'an kan miidiyaalee adda addaa irratti dubbataman kan keessatti dhiyeessinudha. Har'aaf kafilannee dhiyaanne duguggaa sanyii Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti mootummaa PP raawwatamaa jiru irratti marii miidiyaan CNN karaa yuutuubiin darbu tibbana hayyoota Oromoo Dr. Dassaaleny Guyyoo fi Dr. Girmaa Ayyaanaa waliin taasise keessaa har'aaf kan Dr. Dassaaleny Guyyoo haga tokko kan dhiyeessinu ta'a. Jalqabaa gadhumaan waliin turaa jechaa amma gama oduutti isin dabarsina. Irra deebiidhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin ani Ibsaa Gaaddisaatiin. Reuters haleellaa humna qilleensaatiin murni Abiy Oromiyaa keessatti namoota nagaa hedduu ajjeesuu gabaase. Mootummaan Itiyoophiyaa Oromiyaa keessatti haleellaa humna qilleensaatiin namoota ajjeesuutiin himatamuu Reuters onkoloolessa 27/2022 gabaaseera. Akka Reuters gabaasetti mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa humna qilleensaan lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessaa irratti raawwateen lubbuun namoota hedduu dabreera. Dabalata oduu kanaaf Jaal Murataa Sabaa. Mootummaan Itiyoophiyaa Oromiyaa keessatti haleellaa humna qilleensaatiin namoota ajjeesuutiin himatamuu Reuters onkoloolessa 27/2022 gabaase. Akka Reuters gabaasetti mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa humna qilleensaan lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessaa irratti raawwateen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Dhimma kana irratti gama mootummaa Itiyoophiyaatiin wanni jedhame hin jiru kan jedhe Reuters haleellaan kun kan eegale wayita mariin araaraa mootummaa fi humnoota Tigraay gidduutti eegale akka ta'e ibseera. Oduudhuma wal qabateen dhaabbileen lama haleellaa xayyaaraa kanaan lubbuun namoota hedduu galaafatamuu ibsanii mootummaa Itiyoophiyaa himatanii jiru jechuun Reuters gabaaseera. Addi Bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo tibbana ibsa baasaniin lameen isaaniituu Oromoo nagaan haleellaa xiyyaaraan Oromiyaa bakkoota adda addaatti ajjeefamuu ibsaniiru. Namoota meeshaa maleeyyii Reuters lixa Oromiyaaf naannawa Finfinnee keessaa gaafateenis gaafa dilbataa eessuma yookaan abeerraa isaa dabalatee namoonni 60 haleellaa humna qilleensaa kanaan ajjeefamuu nama ragaa ba'u odeeffadheera jedha Reuters. Oromiyaan qe'ee Itoophiyaatti saba guddicha miliyoona 40 ol taatullee baroota dheeraadhaaf dirree jeequmsaa taatee mootummaa federaalaatiin qopheeffamtee dhiibamuun kan dhumaatiin keessatti raawwatamaa jiru ta'ullee dabalataan gabaaseera. Waggoota lamaasitti kophaatti bahuun mootummaa federaalaa waliin wal lolaa kan turte Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin Afrikaa kibbaatti kibxata dabre marii araaraa eegalanii akka jiran kan ibse Reuters haalli Oromiyaa keessaa akka yaaddeessaa ta'uu addeessee jira. Jiraataa sodaa nageenyaaf jecha maqaa isaa himachuu hin barbaanne tokko
shaggar lixaa keessaa ona gara bahaatti Finfinneetti dhiyaatti argamtu keessatti gaafa dilbataa haleellaan humna qilleensaa raawwatamuu ijaan arguu Rooyitersiif himeera. Kibxata darbe kan bilbilaan dubbisnes wasiila yookaan adeeraa isaa dabalatee namoonni gara 60 gahan haleellaa kanaan ajjeefamuu fi 100 tahan ammoo madaa'uu dubbata jechuun gabaasa Reuters. Namni umriin isaa 16 ta'e haleellaa sanaan akka ajjeefame kan ibse namni Reuters dubbise kun namoota ajjeefaman awwaalaa akka turan ibsee jira. Sana malees kibxata dabre manni barumsaa haleellaa xayyaaraan barbadeeffamullee Rooyitersitti himeera. Naannawaa sanitti yeroo dheeraadhaaf lafuudhaan wal waraansi gaggeeffamuun baratamaa ta'ullee uummata godinichaaf haleellaan qilleensarraa kun kan jalqabaati. Gaafa kibxataa haala himannaa haleellaa humna qilleensaa kanarratti Reuters dubbii himaa mootummaa Laggasaa Tulluu, dubbii himaa waraana mootummaa Koloneel Geetnet Adaanee, dubbii himtuu Abiy Ahmed kan taate Billeenis Siyyumii fi dubbii himaa mootummaa Oromiyaa Haayiluu Addunyaa gaafatee turuu gabaaseera. Jaal Murataa Sabaa ture. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa Mataaraa waraana mootummaa PPT'n ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii dhabamuun gabaafame. Godina Shawaa Bahaa ona Fantaallee ganda Dirree Sadanii keessatti kan argamu warshaan sukkaara Mataaraa keessatti kan hojjetan hojjettoonni warshichaa onkoloolessa 21/2022 waraana PPT'n ukkaamfamanii achi buuteen isaanii dhabamuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa nuuf gabaasanii jiru. Namoonni ukkaamfaman kunniinis Ali Boruu Baqqalaa, Wadaay Bultumee Wadaay, Jamaal Bulaa Boruu, Boruu Bulaa Boruu, Abdoo Aliyyii Dooyyoo, Asheen Roobaa Qurquraa, Fantaallee Bulaa Shoggoroo, Hamdii Bultum Tel'ee, Muhammad Roobaa Gumbii, Tukkee Huseen Utulee kan jedhaman eessa akka geeffaman wallaaluun maatiin isaanii akkaan dhiphachaa jiraachuun gabaafameera. Hawaasni Oromoo biyya Ingiliz magaalaa London jiraatan dhiittaa mirgaa fi ajjechaa jumlaa Oromiyaa keessatti mootummaadhaan raawwatamaa jiru balaaleffatuun hiriira bahan. Hawaasni Oromoo biyya Ingilizitti argamu kaleessa onkoloolessa 27/2022 magaalaa London keessatti hiriira mormii bahuudhaan ajjechaa jumlaa fi dhiittaa mirgaa sadarkaa maleetti mootummaa bilxiginnaatiin Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irra ga'aa jiru balaaleffatan. Hiriirri fakkaataan tibbana Kanaadaa Toroontoottis adeemsifamee akka jiru maddeen gabaasaniiru. Godina Matakkal ona Dibaatii keessatti mootummaan bilxiginnaa uummata jumlaan hidhaa fi dararaa jiraachuun gabaafame. Torban darbeerraa eegaluun sirni mootummaa bilxiginnaa godina Matakkal ona Dibaatii gandoota akka Somboo Siree fi Qorqaa keessatti ilmaan Oromoo hedduu qabuun magaalaa Gaalessaatti hidhee dararuutti jira. Hanga ammaatti namoonni maqaan isaanii beekame Biqilaa Joobir, Baqqalaa Kitil, Yaaddessaa Margaa, Waaggaarii Abbabaa, Qixxeessaa Kabbadaa, Maaruu Kabbadaa, Kumarraa Kabbadaa, sadeen isaaniiyyuu obbolaawwan haadha warraa Aagaa Kabbadaa fi ijoollee isaa ammaaf maqaan isaanii hin baramne hidhamanii akkaan hiraaraa jiraachuun gabaafameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofaa. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kadhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 15 kiilooheerzii 15,250 irratti isiniif dabruudha. Akkasumas karaa feesbuukii www.facebook.com yuutuubii keenyaan kan isiniif tamsaa jirudha. Abbaan iyyatu ollaan dirmata. Qophiin keenya itti aanee dhiyaatu kanarratti waan jedhu qaba. Muuziqaa ce'umsaa kanaan itti dhiyaadhaa. Abbaan iyyatu ollaan birmata. Murni afaan qawweetiin uummattoota biyyattii bulchaa jiru biltsiginnaan yakka waraanaa kiriminaal warra uummata nagaa irratti geggeessaa jiruun dhiiga uummata nagaa dhangalaasuu fi qe'ee uummataa daaressuu itti fufeera. Akka kanaan waggoota arfan darban kana aangoo siyaasaa politikaal paawar afaan qawween dhuunfatan tikfachuuf
karoora ganna 10 baafatan akkuma dhaadatanitti ifatti afaan qawween hojiitti hiikuuf ijibbaataa jiru. Bifa kanaan gootummaa goleelee Oromiyaa jechuun danda'amutti lola irraa jalaan uummata Oromoo irratti labsaniin lixa Oromiyaa godinoota Wallaggaa Arfan, kaaba lixa Oromiyaa Matakkal, kaaba Oromiyaa Walloo, giddugala Oromiyaa guutummaa godinoota Shaggar, kibba Oromiyaa Gujii fi darbee godinoota Bahaa fi kibba Bahaa Oromiyaattis lola qindaawaa geggeessaa tureera. Ammas itti jiru. Uummata keenya waraana isaa ifatti itti bobbaasuun fixuu caalaa finxaaleeyyii qubattoota babal'ifannaa lafaaf jecha bifa garagaraan Oromoo saamaa turanii fi jiran hidhattoota naannoo biraa meeshaatti hidhuun Oromoo irratti bobbaasee uummata nagaa ficcisiisaa tureera. Kun kanaan osoo jiru uummata beelaa fi hongeen miidhame gargaarsi addaa godhamee fi lubbuu isaanii dandamachiisuun osoo danda'amu ta'e jedhanii uummata keenya beelaa fi lolaan jilbiiffachiisuuf dhagaan murni bilxiginnaa hin falaxin hin jiru. Badii fi balleessaan murni bilxiginnaa ta'e jedhanii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran ifattis ta'e harka wayaa jalaan raawwatan waan kana sana jedhamee himamee dhumu miti. Uummata nagaa Oromummaa isaanii yakkuun to'achuu dabalatee miseensota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kumoota hedduun laakkawaman murtoo seeraa malee murtoo dabaan manneen hidhaa impaayiraatti hin qabdu keessatti korkodanii hidhuun abbaa fedhan yeroo barbaadanitti baasanii ajjeesuun bosonatti gatuun aadaa baratamaa murnichaa ta'eera. Tibba kana yakka waraanaa ulfaataa fi suukaneessaa addunyaan balaaleffataa jirtu ifatti xayyaara nama maleessa dirooniin uummata keenya irratti raawwatameen lubbuun namoota nagahaa dhibbootaan laakkawamu ajjeesanii kumootaan laakkawan ammoo madoo taasisanii kuma kudhanootaan laakkawamu ammoo qe'ee maleeyyii gochuun qe'eerraa buqqisaniiru. Ajjeechaa suukaneessaa fi garjabeenyaa ta'e jedhee murni bilxiginnaa uummata Oromoo irratti raawwate balaaleffachuun waa hillan qabsoo jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'n ibsa balaaleffannaa baasaniiru. Akka kanaan addi bilisummaa Oromoo onkoloolessa 24/2022 ibsa balaaleffannaa baaseen ajjeechaan itti yaadamee uummata nagayaa hidhannoo hin qabne irratti raawwatamu gocha garjabeenyaa fi yakka waraanaati. Haleellaa humna qilleensaan qe'ee jireenyaa uummata nagaa irratti raawwatamu gadi jabeessinee balaaleffanna jedheera. Duguuggaan walitti fufiinsaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddesse addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa isaa keessatti qaamota nageenyaa barbaadan dhimmi ilaalu hundaaf akeekaniin ajjeechaa mootummaan Itoophiyaa walitti fufiinsaan karoorfatee namoota nagayaa irratti raawwachaa jiru ilaalchisee hawaasni idil addunyaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatuuf duuka buunee saaxiluudhaan waamicha dhiyeessaa akka turre ragaalee keenya armaan duraa irraa mirkaneeffachuun ni danda'ama jedhee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa dirqamaa fi itti gaafatamummaa isaanii akka baaniif waamicha taasiseera. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n guyyoota addatti haleellaan xiyyaaraa uummata nagaa irratti raawwatame maddeeffachuun ibsa baase keessatti gaafa onkoloolessa 19/2022 godina Wallaggaa lixaa ona Saasiggaa magaalaa Xiggoo Tsiggeetti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa hidhatanii bobba'an humnoota federaalaatiin kan deeggaraman lammiilee nagaa 9 ajjeesuun namoota 3 madeessuu gaafa onkoloolessa 20/2022 humni qilleensaa mootummaa federaalaa kutaalee naannoo Oromiyaa harka caalaa keessatti weerara hamaa qilleensaan geggeesseen godina Shawaa lixaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 70 fagaattu ona Meettaa Walqixxee magaalaa Mineeraatti haleellaa qilleensarraan raawwatameen lammiileen nagaa ajjeefamanii kaan ammoo madaanii. Namoota miidhaman keessaa namoonni 3 maatii tokko akka keessatti argaman gaafa onkoloolessa 22 fi 23/2022 ammoo godina Shawaa Bahaa ona Fantaallee
godina Shawaa Lixaa onoota Meettaa Walqixxee, Gindabaratii fi godina Wallaggaa Bahaa ona Nuunnuqumbaa keessatti haleellaan qilleensaa miigii 29 cimee itti fufeen namoonni nagaa hedduun du'anii kaan ammoo madaa'uu ibseera. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa isaa kana keessatti gadi jabeessee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bu'uura sanadoota mirgoota namoomaa, chaartarootaa fi waliigalteewwan biroo keessatti tumameen qorannoo walaba geggeessuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf dirqamaa fi itti gaafatamummaa isaa bahuu qaba jedheera. Kanaanis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa gocha hammeenyaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru osoo beekanii callisuu dhiisanii lubbuu nagaa baraaruuf tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan dhaammanna jedheera Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n. Bifuma wal fakkaatuun Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'nis ibsa balaaleffannaa gaafa onkoloolessa 25/2022 baaseen Oromiyaa keessatti ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru gama hundaanuu hatattamaan dhaabbachuu qaba jedheera. Biyya Itoophiyaa keessatti jijjiiramni qabsoo uummataatiin sirna mootummaa Abbaa Irree Addawaayii ofirraa kaasuuf geggeeffame butamee ce'umsi gara dimokiraasii godhamu erga fashalaa'ee as waldhabdeen siyaasaa wal waraansa lubbuu namootaa nagaa kumaatamaan galaafate erga dhalatee bubbulee jira kan jedhe Koongireesiin Federaalawaa Oromoo ibsa keessatti itti aansuun akka jaarmiyaa siyaasaatti rakkoon siyaasaa afaan qawweetiin geggeeffamu dhaabbatee gara siyaasa barcumaatti akka deebi'u waltajjii argate hundatti yaamicha dhiyeessaa turus walwaraansi naannoo Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru daraan hammaatee uummanni Oromoo xiyyaara waraanaa fi dirooniin qe'een isaa gubataa ilmaan isaa garjabinnaan boombii fi rasaasaan waxalamaa jiru jedheera. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n akkuma Adda Bilisummaa Oromoo yakka waraanaa Criminal War Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa turee fi jiru addatti haleelaa xiyyaaraa dhiyeenya kana raawwatameen guyyaa fi iddoo itti miidhaan kun dhaqqabe ibsee balaaleffateera. Ibsa isaa kana keessattis Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n walumaa galatti mootummaan aangoo qabatee jiru dirqama nagaa uummataa eegsisuun baachuu dadhabuu bira darbee humnoota isaa fi humnoota isaan deeggaraman waliin ta'uun diroonii fi xiyyaara waraanaa fayyadamee ajjeechaa uummata nagaa irratti bobba'ee jira. Ajjeechaawwanii fi dararaan uummata Oromoo irra gahaa jiru akka ukkaanfamee hafus haala qindaa'een odeeffannoon akka hin baane godhamaa jira. Kun immoo yakka dhala namaa irratti raawwatee fi seera addunyaanis kan cabsedha jedheera. Xumura irratti ibsa isaa keessatti Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n qabxiilee 6 kaa'uun duguuggaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee qaamolee dhimmi ilaallatuuf yaamicha taasiseen tokko uummanni addunyaa dararaa daangaa darbe uummata Oromoo irratti mootummaa biyya bulchaa jira ofiin jedhuun gahaa jiru akka beeku. 2 miidiyaaleen addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga dhala namoomaa dhimma kanaaf xiyyeeffannaa akka kennan gaafanna. 3 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii keessumattuu gumiin nageenyaa addunyaa dhimma kana irratti atattamaan akka mari'atee qaamolee bilisa ta'aniin ajjeechaawwan kunneen akka qoratamanii humnoonni sarbama mirga dhala namaa kana irratti hirmaatan akka seeraan gaafataman kallattii akka kaayan gaafanna. 4 jaarmiyaaleen siviilii biyya keessaa fi alaa kan mirga dhala namaa fi miidiyaaleen Oromoo gochaa garjabinnaa kana saaxiluun uummata isaaniitiif akka sagalee ta'an gaafanna. 5 uummanni Oromoo balaa irratti aggaamame kana hubatee qabsoo mirga ofii kabajsiisuu jaarmiyaaleen siyaasaa cinaa hiriiree akka itti fufu waamicha dhiyeessina. 6 jaarmiyaaleen wal waraanaa jiran hundumtuu waraanii fi walitti bu'iinsa uummataa miidhu kanarraa of qusachuun waltajjii marii fi araaraatti akka deebi'an waamicha goona jedheera. Waan ta'eef uummanni Oromoo yoo waan danda'uun wal bira hin dhaabbatin qaamni isa gargaaruu fi isa bira dhaabbatu hin jiru. Kanaaf Oromoon bakka jiru uummata isaa sagalee dhabee murna bilxiginnaan duguuggan sanyii irratti geggeeffamaa jiruuf sagalee ta'uu qaba. Kanaaf kan
abbaan iyyatuu ollaan birmata jenneef. Kanumaan waliin uummanni Oromoo biyyoota dhihaa garaagaraa keessatti hiriira bahuudhaan sagalee uummata keessaniif ta'aa jirtan dirqama Oromummaa keessan bahataa jiraachuu bartanii kanneen hin dammaqnes dammaqsuun caalmatti uummata keessaniif sagalee ta'an dhaamsa keenya. Hordoftoota keenya ammallee akka nu waliin turtan isin affeeraa qophiin keenya itti aanee dhiyaatu dhumaatii sirna PP jalatti Oromoo mudate kan ilaallatu ta'a. Manni Oromoo jalqabaa eegalee biyya kana keessa jira. Jaachuu qofa osoo hin taane kalaqoota adda addaa akka isaaf ta'utti tolfatee itti fayyadamaas turee jira. Fakkeenyaaf sirna gadaa kan amma addunyaan itti fayyadamaa jirtu Oromoon ofiif kalaqee sirnicha gulantaan teechisee itti fayyadamaa turuunsaa seenatu ragaadha. Kanaaf ammoo fakkii addunyaa kanaati yoo jedhame dhaadessuu hin ta'u. Gaasamni guddaan addunyaaf waa buuse kun impaayera biyya kanaa keessatti akkamiin jiraachaa jira, akkamittis jiraan gaaffii hunda keenya kan yeroo ammaati. Sabni kun akkuma baay'ina isaa fi bal'ina lafa isaatti sirnoota biyya kanaa hanga mootummoota dhufaa darbaatti
diinan marfamanii sirna biyya kanaa fi jibbitoota saba kanaa harka wal keessa naqatanii kaan hidhaa, kaan ajjeesaa, kaan biyyaa baasaa turani jiru. Egaa sirnoonni darban Oromoo cabsuus wanti isaan hin goone jiraachuu yoo baateyyuu gaafa tokko du'e tokkotu dhalatee bula, gaafa tokko hidhame tokkotu hiikama, gaafa tokko biyyaa godaanu tokkotu daangaa Oromiyaa tiksa waan ta'eef cabsuu hin dandeenye. Egaa gabaabumatti sirni impaayera biyyattii kan dhufaa darbaa Oromoo akkas godhaa erga ture sirni biltsiginnaa kan mootummaa jijjiiramaa jedhanii ittiin dhiichisan kunis waanuma bittoonni darban dalagan dalagaa jira. Mataa sirnichaas yoona deeggaruu baattan waggaa 50 duubatti isin deebisa jedhee dhaadate kaayyoosaa galmaan ga'uuf qondaalota, hoggantoota, miseensota dhaabbilee siyaasaa Oromoo dabalatee namoota saba kana biratti dhageettii qaban kaan ajjeesuu, hidhuu fi biyyaa baasuu hojii manaa godhatee raawwachaa jira. Sirna kana jalatti waggoota 4 keessatti waan Oromoon irra hin geenye hin jiru. Ajjechaa sukkaneessan Oromoo irratti raawwateera. Qaxalee sagaleen rasaasaa aartistii Haacaaluu Hundeessarraa eegalee haga uummata Oromoo meeshaa maleeyyii xiyyaaran yookiin dirooniin jumlaadhaan fixuutti duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu isaanii guyyaa saafa'aan argaa jirra. Addunyaanis hubataa jira. Mootummaan impaayeraan ijaarame kan jibbiinsa Oromootiin guutame yeroo ammaa kanatti kaabatti nageenya labsaa, jaarsummaa taa'aa, saba guddaa kana garuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun namqeenxidha haga maatii guututti, daa'imaa haga manguddootti, abbootii gadaatii haga qonnaan bulaa Oromootti jumlaadhaan hidhattoota isaa itti bobbaasee fixaa kan jiru dacheen Oromoo yaa ragaa baatu. Bara bittaa Haayila Sillaasee irra asitti deemsa biyya kanaa keessatti uummata nagaa irratti xiyyaaran boombii roobsanii fixuun Oromoof kan isa jalqabaati. Kun seeraa addunyaatiinis fudhatama hin qabne yakka waraanati. Iddoo kana mootummaan abbaa irree piiphin Oromiyaa guututti haga jechuun danda'amutti uummata nagaa qilleensarraan boombii itti roobsee fixaa akka jiru namoota siyaasaa bebbeekamoo fi miidiyaalee addunyaatu ragaa ba'aa jira. Seenanis gaaf tokko afaan baasee dubbachuunsaa waan hin oolledha. Mootummaan qarqara kufaatii ga'e, siyaasni kan jalaa kufe, dippiloomaasiin kan qophaa'e, kan diinagdeen harkaa burkutoofte kun umurii isaa bubbulfachuuf jecha uummata nagaa jumlaan fixuun kan agarsiisu akka yoonani du'e saarduun hin margin jette harreen jedhan sana fakkaata. Sirni kun gaafa uummatatti duuluu jalqabe kufe, gaafa sochii siyaasaa dhiphisuu eegalu uummataan na deeggaruu diddan mormitoota kiyamaaf deeggartan jedhee dharaan yakkee hidhuu fi ajjeesuu jalqabe kufee jira jechuun afaan guunne dubbachuu dandeenya. Kanaaf sirni bilxiginnaa kufeera, guyyaa isaa qofatu eeggama. Kanaaf kufaatii kana irraa of baraaruuf uummata nagaa fixuu fi iddoo hundatti jeequmsa uume waraana babal'isuun itti fufiinsa jireenya sirnaa isaaf wabii ta'uu hin danda'u. Walmattoota akka harkaa miila hiitee maaliidhaan taan addaatti nuuna witee waa'een keeruun galee dubbaduu hin finne dhiigni siif lola'uu warra saddan cinne waa'een keeruun galee dubbaduu hin finne dhiigni maan Oromoo warra saddan cinne walmattoota akka harkaa miila hiitee maal faayidaan addaatti nuuna witee. Why ain't
Bakka faada kee waan siimu namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu. Ati isa kuffisee isa kuffisee olafaa waggeessan. Biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaan eessan. Saaqi saanqaa saaqi saanqaa saaqi. Saaqi saanqaa saaqi saanqaa saaqi. Silamanni daisani lava jalanga gamtaan farmachuun kabaasa qabsoo Oromoo kabaasa osoo manni daa Oromoo gadi qabeenge baramaa bofa gadhiisan ture waan oleettan goosan ture hidhaa bajjeechan Oromoo gadi hin qabu bakka seentan nan arguu jaltee warra dhiiga Oromoo lubbuu bare sumnee sirbinaa keessi keenya madaa Ijji mimmaani mormaa ragadaa Sumnee sirbinaa keessi keenya madaa Ijji mimmaani mormaa ragadaa Saaqi saanqaa saaqi saanqaa saaqi Saaqi saanqaa saaqi saanqaa saaqi Asikin kabu achikin kabu manida Rimni jiru te sumni jiru da pida Kana wallale jariyo bani falmatan Saba ofi imarsa doku genu vilasan Sumne sirbina kesi kenya mada Iji mimani bol maragada Sumne sirbina kesi kenya mada Iji mimani bol maragada Saaqi saanqaa saaqi saanqaa saaqi Saaqi saanqaa saaqi saanqaa saaqi Dhaggeeffattoota keenya qophii maayirra geenye jirra. Dhimma Oromoo miidiyaalee irra mata duree kana jalatti marii namoonni adda addaa miidiyaalee irratti waa'ee Oromoo dubbatan keessaa funaannee kan isinii dhiyeessinudha. Qophii har'aa keessatti marii Dr. Dassaalany Guyyoo CNN waliin godhan keessaa ka fudhanne ta'a kunooti. Wanti amma deemaa jiru kuni wantuma amma lafaa ka'ee har'uma jalqabee as ga'e miti. Waan yeroo dheeraa itti karoorfatame yeroo baay'ee miidiyaa adda addaa irratti dubbachaa ture. Itti yaadame yeroo fudhatame eessarraa yoo jalqabne eessa geenya maal immoo arganna isa jedhu kanatti baay'ee itti yaadanii yeroo fudhatanii bajatatti baasanii nama kana hojjetutti ramadanii bajata yeroo jettu humna namaa bajata yeroo jettu wanta adda addaatti keessatti ka'a kana loojistikii isaa mijeessanii eessarraa yoo jalqabne successful taana isa jedhu kana hunda isaa tilmaamanii karoorfatanii wanta hojjetamedha. Kana kan ta'uusaa agarsiisu wanti amma gaa namni miidiyaa iyyuu hin arganne beeke sagalee hin argatu waa'een Oromoo kun iyyas hin qabu miidhaa iyya dhabeedha miidhaansaa iyyan arganne Oromoonis hin iyyuu Ormis dhimma isaa miti maaliif karoorfateetittiin wanta kana hojjeta waan ta'eef so
Amma fakkeenyaa kan kana fakkeenya miti wanti kun wanta hamaa kan ta'aa ture Dambidolloo irraa Gidaamii irraa ka'a Beegii irraa ka'a suuta ilaa wanti kun fagoo ture fakkaataa ture Oromootti. Summiitiin xiyyaaran summii facaasan horii fixan nama fixan yeroo sana ammi iyyee ammi callisu callise baay'een dhaga'ama. Inuma deeme achii dhufee Najjoo Gimbii gahe hinuma deema laal moggaarraa kaasanii amma gara sentiritti dhufaa jiru. Gara sentiritti yeroo dhufaa deemu kana odeeffannootu dhufuu jalqabe. Yeroo sana maal godhan intarneetii wanta bilbilaa wanta namni karaatti wal irraa odeeffannoo argachuu danda'an kukkutan odeeffannoo baay'een namatti hin ga'u ture agarte. Laal beekitii amma Finfinneetti fiduu beekitii amma Ameerikaatti deemsisuun aksesiin hin jiru fagoodha. Tiraanspoortii cuccufu yerootti. Booranaa amma Finfinneetti fiduu Booranaa Keenyaa geessuu salphaan ture. Hin cufaa ture. Gujii irratti akkas gochaa ture. Amma dubbichi distaansii isaa gara seentariitti giraavitii bakka qabutti nama poppuleeshiniin bakka baay'eetti karaa adda addaa karaatti aksesiin seenuu danda'utti namni illee miilaan deemee iddoo odeeffannoo geessisuu danda'utti dhufe. Kanaaf ajjeechaan kun kan jalqabee Juulaayiiti otoo hin ta'in wanta intensifaaye jechaan dabalaa dhufe kiiramuu irratti wanti jalqaba kiiramuu irratti yeroo ta'u akka xinnoo sagalee wayii argachuu ta'e. Wanti kun Matakkal irra ture baay'ee. Ajjeechaan akkasii Walloo irra ture. Karrayyuu irra ture. Wantumtu wal fakkaataan akka kana. Garuu yeroo kiiramuu irra ta'u, yeroo amuruu irra ta'u, horroo irra ta'u akkas ta'aaruuf namni miilaan illee deemee odeeffannoo geessisuu gahe hin kutu miidiyaa. So karaan kiiramuu kanarraa yoo kaane maaliif achi ka'uun barbaade. Kiiramuu irratti yeroo 3 deddeebi'an. Tokkoffaan jarreen Amaara jedhamee akka dubbatamuu fi barbaadan mootummaan illee akka faannoo jedhamee akka odeeffamuu fi waan barbaaduu fi makalaakaa Itoophiyaa isa jedhamu impaayera sanaatu uummata kiiramuu irratti akka nama Amaararraa dhufeetti akti godhee uummata fixe. Oromoo nama faannoon achi hin jirtu beek. Faannoo ta'ee kan tajaajilaa jiru humna ittisa biyyaa kan jedhamu sanadha. Impaayerichatu karoorfate. Milishaa Oromiyaati. Akka siviilitti lamatti cituudha. Yeroo uummata miidhuu barbaadan lamatti citu. Gareen tokko siviilii ta'e keessa taa'a. Gareen tokko immoo hin ba'a. Akka makalaakayaan bahee fakkaachuuf. Zeen uummata warri hafe sun immoo akka nama uummata naannoo sana keessa hidhatee dhufetti Amaararraa naannoo biraarraa dhufetti uummata attaa godhu. Sana booda kaayyoon isaanii maali? Waraanni bilisummaa Oromoo keessatti fudhatama qabaachaa waan dhufeef uummanni kun gara sanatti waan dhuufeef beezii dhabsiisudha. Tokko. Sanyii duguuggaa irratti yoo raawwatan lafa sana gadhiisee yoo bade beeziin suni humna waraanaa sana hin gargaarudhanii waa yaadaniifidha. Maali Amaarri achitti abbaa warraan ishee muraasa beeke. Gurratti godhu agarte dubbii isaatti gurra kennuu fi akka addunyaan Amaarri achi jiree ilaaluuf. Isa Amaarri libooladii jedhama miti fikshinii uumtee nuyi lafni keenya kana maalii keenya jettu sana mirkaneessuuf warri ergamtoonni ishee akka kanaatti diizaayin godhan hojjetan. Kana ani riisarchi godheen haasaa baay'ee. Namoota naannoo sanaa dhaloota gaafadhee itti bilbilee namoota beekurra. Barsiisota yuunivarsiitii, barattoota yuunivarsiitii, barattoota koo kanaan dura hawaasan beekurra. Qoradheetoon haasa'a malee wanta inni lafaa kaa'ee isa isaaniitti odeessan kana odeessu miti. Oromoon tokko gadi ba'ee faannoon achiyyuu hin jirtu. Oromoon gaafa ofiisaa yeroo nagaa bara nagaa faarsoo quufee yoo lolayyuu dhaabattee dhaggeeffachuu hin dandeessu. Sun baqatti. Inkaan qawweetti baastee dhukaasuu dhiisiti. Har'a garuu mootummaatu warra Oromoo irraa bitamtetu kana hojjeta. Kiiramuu irratti yeroo sadaffaa dheengadda nama 40 fixan. Namni riippoortii godheen jiru. 30 amma 40.
Namoo lama sadi afur miidiyaan coverage badan argan. Achi agamsaa irratti ta'e idduutti agamsaatti ta'etti deebi'ee gara kiramutti ta'e namni eengadda fidan. Agamsaatti ta'e jaardagaatti ta'e mandara baay'ee keessa horroo keessa faayyuu dhufanii wanti ta'e jedha. Amma eenyu kana hojjetaa yoo Oromoon tokko tokko gadi baate faannoon achiyyuu hin jirtu beeke. Mootummaatu tiriikii lama jedhe. Dura loltuu qubachiise loltuu gar tokko achi keessatti hambise loltuu isaan kaan immoo baase akka nama makkalaakiyaan sokkeeru uummanni biraa ufee akka loleetti fakkeessuuf diraamaa warri isaanii itti duulaa jiran Tigraay sun barsiiste Oromoo irratti hojjechaa jiru. Second, inni kuni deeme cobii fudhu, minaaree fudhu, nunnu qumbaa fudhu, haadhamoo fantaallee fudhu. Warreen kan ammoo xiyyaaraan dirooniitiin humna lafooti akka sanaa gochuu hin dandeessu. Maaliif beektaa? Bakka sanatti ummatichi amma ta'e ofirraa waan ta'e itti seeruu fi waan jabaatee adda ishee baaseeruu fi ummannis qawwee bakka qabudha baay'ee. Walliin soomna bakka kan ummanni hin xixinnaatti malee qawweenis jirti bakkoonni akkas ta'an kun. Xiyyaaraan gaditti roobsite. Maaliif makalaakaa lamatti kuttee yoo baaste ummanni rukuta ishee hafte sana. Inni gara sanaa garuu meeshaan qabu. Kanarratti ilaallatte. Kanaaf kun jenosaayidii hamaa sagalee dhabe, dhageettii dhabe. Garuu Oromootu hin dubbanne malee immoo karaa biraa hin dhagahamne jechuus hin dandeenye. Ameerikaan har'a biyyoota addunyaa irratti rakkoo hamaan irra gahe keessaa yoo lammiin isaanii biyya dhufan temporary protected status jettee laatti baay'ee. Rakkoon suni Oromiyaa keessatti intensified ta'uusaa namni Tigree lallabaa. Tigree waan aangorra turteef. Oromiyaa keessatti beeziin isaanis waan baay'een isaanis sheek waan ta'e Oromoo jedhanii yoo dubbachuu baate recognition inni agarsiisu wanta mootummaan sun hojjechaa jiru waan beekaniif. Temporary protected status nam tokko Ameerikaatti yoo dhufe biyya sanatti hin deebi'u yoo jedhe asitti heeyyama hojii laatanii waggaa tokkoof ji'a jahaaf akka turuuf heeyyama eengadda baata. This is happened after the massacres happened in Oromia. Massacre Oromia irratti raawwate isa faana gaafuma sana laa minaaree irratti wanta ta'e irraa achi cobii irratti wanta ta'e jalduu cobii naannoo charchii irratti makalee safaa ta'e isa booda isaan immoo intensify gochaa jiru. Filoosofiin kana duuba jiru maal namichi Abiy Ahmed jedhamu suni gorsaansaa namicha Raashiyaatti natti fakkaata. Maaliif adeemsa Siiriyaa irratti deemu sana natti fakkaata. Raadeesii ta'e tokko irratti capital city irratti namoota humna yoo consolidate godhe miidiyaa consolidate yoo godhe biyya sana to'atee akkuma namicha Siiriyaa sana Bashir al-Assad magaalaa Finfinnee keessa taa'an hafasatti fakkaate uummata kana irratti isa dhuma isa jibbaata Oromoo irratti wanta akkasii ajjeecha sukkanneessa buqqaatii uummataa to'a geesse si jibbisiisa ufsi jibbisiisa waa'ee uummatichaa haasa'uun ufuma keeyyuu ufsi saalfachiisa. Maal jennee dubbanna anna qaana'aan haasa'a asirra yeroo bahee haasa'u. Uummata sanaaf waa ta'uu dadhabne iyyuu dadhabne miidiyaanis Oromoon as baratee biyya alaa kanas jiru qabeenyas horateeru akka waan tokko hin taanetti callisee taa'umsa nama saalfachiisa. Isa kanatu keessa jira. Namatti ulfaata garuu afaan namarra jira nama dubbanna. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee jireenyu. Utaraan gabroomnee qabsoon bilisoomnaa kennaa hin eeggannu. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee jireenyu. Utaraan gabroomnee qabsoon bilisoomnaa kennaa hin eeggannu. Baba gabrumani badane intenyu
hunda bajar warega muda bane dijira Irkana agafal manna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi Jechan hamilenu chapse kharanum debisu ya bile summa igana manipsu falmatan lakisu idami jechan hamilenu chapse kharanum debisu ya bile summa igana manipsu falmatan lakisu Gabrumba jalan oromoni sasu hamma bili summa ura siransu kabitiban ubi ajes lamenu jiraj ubate babay ubamin debisu Irkana agafal manna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi Awisi khajilan harkota gabrumma bukuran kuftu Kapsauti cite cape iti bake lubunto abatu Awisi khajilan harkota gabrumma bukuran kuftu Kapsauti cite cape iti bake lubunto abatu Harambili summa ibedali beita takelu punture gamatar kafata Rahumurate mudi jebe ifat hidafi ajechan kuftulu bukote Irkana agafal manna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya sagalee bilisummaa Oromoo kanarraa asuma irratti goolabamee jira. Sagantaa roobii dhufuun haga walitti deebinutti hagasittuu nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.